Daa'imman akkamitti hirriba tasgabba'aa fi boqonnaa qabu akka rafan gochuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan, ani maqaan kiyya Doktara Abarraa Olaaniin jedhama. Gargaaraa Piroofeesaraa fi Ispeeshaalistii Wal'aansa Dhibee Ijoollee fi Daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Karaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immanii hedduun keessan akka faayidaa irraa argattan daa'ima guddisuu keessatti akka isin fayyade abdiin qaba. Karaa chaanalii yuutuubii kanas waan hedduu barataa jirtu dhimma abdadha. Qaamaan immoo kan na barbaaddan magaalaa Naqamtee kilinika bokkuu kan naannoo Bataskaana Maaramitti argamu kan bilbilli isaa asirra jiru kanaan na argachuu dandeessu. Akkuma beektan egaa daa'imman waggaa tokko jalqabaa hirribni isaanii baay'ee jeeqama. Hin rakkisu yeroo hirribaa yookaan dafanii rafanii yookaan rafanii immoo halkan hirribaa dammaqanii boo'uu. Kanaaf mee daa'imman akkamitti hirriba boqonnaa qabuuf hirriba tasgabba'aa akka rafan gochuu dandeenya kan jedhu haa ilaallu. Jalqaba guyyaatti sa'aatii meeqa rafuu qabu kan jedhu haa ilaallu. Ijoolleen kan waggaa tokko gadi guyyaatti sa'aa gam rafuu qabu kamtu noormaaliidha kan jedhu. Noormaalii daa'imman guyyaatti sa'aa hedduu rafuu keessuma ji'a muraasa jalqaba almost guyyaa guutuu rafaa oolachuu ni danda'ama. Daa'imman giddugaleessaan kanneen umuriin isaanii ji'a lamaa jalqabaa dhalatanii hanga ji'a lamaatti jechuudha. Guyyaa naannoo sa'a 8 halkan naannoo sa'a 9 waliigalatti sa'a 24 keessatti hanga sa'a 17 rafuu danda'u. Almost guyyaa rafaa oolu jechuudha. Yeroo xiqqoo harma ooluu qofaaf yeroo muraasa bichaa ka'u malee baay'ee rafu ji'a lamaan jalqabaa. Ji'a lama hanga ji'a 5 immoo guyyaa sa'a 6 halkan sa'a 10 rafu. Waliigalatti naannoo sa'a 16 rafu jechuudha. Turtii isaan guyyaa rafan kun irrataa dhufa. Sa'a isaan guyyaa rafan kun irrataa dhufa. Ji'a lamaa booda. Kun haaluma kanaan itti fufuudhaan ji'a 5 hanga ji'a 9tti immoo guyyaa sa'a 4 halkan sa'a 10 rafu. Waliigalatti sa'a 14 jechuudha. Irrataa deemuudhaan waggaa tokko hanga waggaa lamaatti guyyaa sa'a 3 halkan sa'a 10. Waliigalatti sa'a 13. Kun egaa dabalaa deemuudhaani yookaan kan guyyaa irrataa deemuudhaan turtii isaan guyyaa rafan irrataa deemuudhaan waggaa 3 hanga waggaa 5 halkan qofa rafu naappii fudhachuu dhiisu jechuudha. Halkan qofa sa'a 10 rafu. Waggaa 3 booda ijoolleen naappii guyyaa rafuu ni dhiisti baay'inaan. Kun egaa akka waliigalaatti giddugaleessaan daa'imni tokko sa'a meeqa akka rafu. Haa ta'u malee kan kanaa ol rafanis kan hanga kanaa rafnes jiru. Akka waliigalaatti maatiin ijoolleen isaanii hirriba boqonnaa qabuu fi hirriba jeequmsa hin qabne akka rafan taasisuuf maal gochuu qabu kan jedhu haa ilaallu. Kan jalqabaa sa'a hirribaa wal fakkaataaf dhaabbataa taasisuu. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko guyyaa sanbataaf qidaamee fa'aa guyyaa boqonnaadha jechuudhaan ijoolleen akka guyyaa rafan akka guyyaa isaanii hirribaa ka'an taasisu. Haa ta'u malee kun immoo guyyaa itti aanutti darba malli kun itti fufnaan. Kanaaf guyyaan sun guyyaa boqonnaas haa ta'u, guyyaa barnootaas guyyaa kamis haa ta'u, daa'imman akka isaan sa'a dhaabbataatti rafanii sa'a fiksidi ta'e akka isaan hirribaa ka'an taasisu. Guyyaa barnoonni hin jirre sababa boqonnaa ta'eef qofa guyyaa rafuu dhiisuu. Akkasumas haalli yeroo rafuuf jedhanii haalumti mana sana haalumti bakka isaan rafanii rilaaks kan ta'e akka ta'u taasisu. Yeroo isaan rafuuf jedhan bishaan xiqqoo ho'aan qaama dhiquu, kitaaba dubbisuu fi oduu duriitti odeessuu kan kana fakkaatu gochuu. Akkasumas akkaataa umurii isaaniidhaan akka isaan guyyaa naappii fudhatan taasisu. Kanneen xixiqqoo ta'an kanneen waggaa 3 ta'e gadi akkaataa umurii isaaniidhaan haalli isaanii mijatee osoo hin jeeqamiin akka isaan guyyaa naappii fudhatan mijeessu. Garbiroon yeroo isaan rafuuf jedhanii osoo isaan hin rafiin dursanii sireetti butuu. Yeroo isaan hirriba isaanii gahaa dhufu bakka dur turaniiti fakkeenyaaf gola hundi isaanii taa'aa jiru taanaan gara gola sireetti darbanii achii darbanii taa'an hirribni isaanii dafee dhufa. Yeroo isaan rafuuf jedhan osoo hin rafiin dursanii sireetti hiiqanii taa'uu yookaan tursiisuu. Dareen isaan keessa rafan kan baay'ee hin ho'ine akkasumas hin qorrine taasisuu. Hin qorra taanaan hin ho'a taanaan hirriba isaan jeeqachuu. Akkasumas yeroo rafuuf jedhan nyaata baay'isanii quufanii nyaatanii akka rafan taasisuu dhiisuu. Garaan isaanii baay'ee isaan dhukkubuu danda'a yoo baay'ee quufanii gachiisan. Yoo xiqqaate osoo galgala hin rafiin dura sa'a 4f wantoota akka bunaa fi shayii fa'aa kennuufii dhiisuu. Akka waliigalaatti daa'immaniif bunnii fi shayii fa'aa baay'een gorfamanii
xiqqoo kan guddatan immoo yoo nuyi dhugu ta'e yoo xiqqaate galgala osoo rafin dura sa'a afuriif wantoota akkasii kennuuf dhiisu. Gara biroon sa'aatiin hirribaa jechuunis yeroo isaan itti rafuuf jedhan ga'uuf sa'aatiin tokko yeroo hafu wantoota yaada ijoollee ofitti harkisan kanneen akka TV, bilbila, kompiitara adda addaa, tapha adda addaa isaan kana akka isaan TV'n ilaalle akka isaan bilbila hin tuttuqne akka isaan tapha kanaan dura hin jirre baay'ee attention isaanii ofitti harkisu akka isaan hin taphanne taasisu. Yeroo sa'aatiin tokko rafuuf. Daree isaan keessa rafan keessa TV kaa'uu fi dhiisuu. Maatiin tokko tokko ijoolleen waggaa 6-7 sanaa olii fi daree isaan keessa rafan keessa qofaatti televezyiinii kaa'uuf kun sirrii miti. Gara biraan waliin rafuu dhiisuu. Siree tokkorra abbaa fi haadha waliin rafuu dhiisuu. Haa ta'u malee goduma tokko keessa siree adda addaarra waliin rafuu. Yeroo isaan rafanii fi yeroo isaan rafuuf jedhan sagaleen gurguddaan kan isaan jeequ akka hin jiraanne taasisuu. Jeeqamanii yoo hirribaa ka'an deebanii hirribni isaan fudhachuu dhiisuu danda'a. Achumaan immoo jeeqamuu danda'u jechuudha. Halkan isaanii baay'ee jeeqame maatis jeequu danda'a. Kanaaf yeroo isaan rafanii fi rafuuf jedhan sagalee gurguddaa fi waan yaada isaanii ofitti harkisu dhabamsiisuu. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Kanneen daa'imman qabaniifis sheer gochuun dagatinaa. Sabiskiraayib gochuun maatii ta'achuun barbaada warra haaraa ta'aniif galatoomaa turtii gaarii.